السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجمتو تهردفتو تشانالا نائف تيوب نجين ربي بكم جرتن هندتو اسن الرتهاجراتو الرس فيديو هاروان اسنيف ديبني دعوتا خينيا خبجما نبيتا أكا نبيوتا منابان أركون لغاتي أكا شيطان نيسان التنفكاني تولي أكم لالتا يو إرجما ربي صلى الله عليه وسلم سيدو في منابان سنبودا أكا سآشن بودا الدنيا تنرى ديمتو ستهمي يرو مسن التيريب الراخاتي درا مال دليدا منام نخن منام أكن مت ست ملتين تهوني بيتا ريدوبا درا مال دليدا موسيقى درا منا خيسا قد سن الرات أحرتها فيديو لي دور فقطو ولقبت في الراهيتا moo haadhatee bira dheexee dhiifama gaafatta waan tola barbaachisaa ta'e ittiin ooliniif moo nama bilbilta nama hamatte yookaan qishnaatti goote moo du'aa'ii fi istighfaara heddummeessita tan yeroo dheeraaf irraa fagaatte dhiifama gaafachuuf salaata hin salaatin saniif moo firoottan keetii bilbilta kan yeroo dheeraaf hin dubbisin dhiifama gaafachuuf sirritti isaan maxxanfachuu dhabuuf eegas isaanii dhaammatta waan sa'aashan booda duutuuf cufa dubartiitti taphattee bilbilta akka dhiifama siif gootuuf akkami warra kee dhiifama gaafatta akkamitti itti dhaammatta akkamitti akka du'uuf deemtu itti himta hoo akkam goota qabeenya kee kan dhuunfaa hoo guutuusaa akkamiin laalta waan itti silaa duraan gammadduun isa qabaachuudhaan akka biraa deemtu hoggaa beete sa'aashan booda yeruma duraarraa waan kana hunda yaaduuf dandeettii ni qabda mooteeseetuma yeruma deemtu tallakkoytu tana ija keessa eedda lakkuma yeroon gara dhumaa achi dhiyaattu moo hulaa mana keetii gad cufattee salaata dhumaa salaatta eegas qur'aana qaraata haa jennu yeroo boodaatiif yeroon ati qur'aanaan wal agarte yoom akka ta'e ni yaadatta tun gaafii nuti uummanne yaada ati sa'aashan dura akka waan of eeggannoon siif kanna gartee yeroo waa hunda wal qixxeeffachuuf hin geessu akkamree yoo malakul mawti si dhufe himana tokko malee ammas kan siif hin kannine sokondii takkallee maali ejjannoon ta'e karaa kee amma murteeffadhu akkaataa kee jijjiirii san booda tarkaanfadhu dhaamsa naafisiif gaafii tana yeroo hunda sammuu teenya keessa haa keenyu waan tolchuu qabnu haa tolchinu akka obboleeyyan keenyas du'aayin hin daganne isaan duuba akka dhaamsa kana obboleeyyan keenya biraan gahuu hin daganne akka ajiriin nama qaceelee hundinuuf deemtuuf asirratti dhaabbanna arra yoo isinitti tole chaanaala keenya Naif Tube YouTube gubbarratti subscribe godha akka viidiyoon teenya hundi isin geessuuf galatooma. Assalamu alaikum.